Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa bakka jirtan marata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa guyyaa har'aa keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya irraa egaa biyya Ameerikaa irraa Aliyoo Ismaa'il jedhama. Inshaallah obboleessi keenya Aliyoon haala biyya keenyaa kaaba Oromiyaa Walloo keessatti deemaa jiru kana hagaa hubatee waan tokko hubannoo irraa arganna jennee abdii qabna. Kanaaf inni har'a keessummaa keenya ta'ee gara madda nageenyaa dhufee jira waan ta'eef inshallah keessummaa keenya kana waliin haga dhuma sagantaa keenya sun waliin su'aatiin jenna. Mariin keenya qabxii ijoo lamarratti kan mari'annu tokkoffaa cilee biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana walitti qabamaa jiran gam tokko guuranii gam tokkoof akka waa yaadan fakkeessanii ololli biyya keessatti duudhi deemaa jiru kun maal fakkaata kan jedhuu fi hidhaan biyya keessatti deemaa jiru kunii fi akkasumas immoo haalli keenya kunii gara fuulduraatti maal fakkaata kan jedhu biyya kana irratti kan waliin mari'annu ta'a. Allah isin faana su'aatiin jenna. Hayyee adeere keenya Aliyoo baga nagaan dhufte siin jenna nu kabajde. Galatoo macarraa kan naa kennu isinillee. Hayyee galatoomi ulfaadhu fayyaa rabbi haa kennu gaahee yeroo kee kabajjaa isin nu argamuu keetiiti. Dhimmi nuti irratti si barbaanne kan amma dura dubbadhe kana waa sadii biyya keenya kanarratti waa'ee kaaba Oromiyaa Walloo keessatti deemu kana dhugaa rabbiin nama achi keessatti dhalatee waa'ee biyya sanii biyya kutuu waa'ee achi keessaa garaa bal'atee dubbachuu danda'a. Waan ta'eef nu illeen gama kan kee kanatti dhufne biyya keenya kana keessatti wanti amma deemaa jiru gabaabsineetuma cilee waan jedhamu yookaan kisalii waan jedhamu kana yeroo ammaa bosona Oromoo keessaa jiranii warroota ilmaan Oromoo afaan Oromoo wallaalan kan gabroomanii afaan Oromoo wallaalanii gara Habashaa jedhamanii isaanis itti godhanii fi Oromoo ta'anii immoo warroonni qulqulluun ni jiru. Cilee kana seeraan ala jedhanii seeraan alalleen ta'ulleen ganda Oromoo deemanii ka hojjetalleen ka cilee kanalleen bitee irraa guuranii akkasitti caccabsanii irraa guuran jechuun hulaa isaanii kammoo Oromoota afaan isaanii wallaalanii gama Amaaraa jedhaman kana akka waan isaanii yaadanii fakkeessanii isa waraqaa eeyyamaatti qaba jedhaniitti akkasitti dhiisan. Mee wanti kun maal fakkaata? Maaltu duuba jira? Miidhaa kam Oromoo irraan gaha jettee yaadamee waan kana? Gara cilee fi gara bosonaa bosona namarraa maali cilee kan namarraa guuruun beeku kiyya. Islaan hundi nama naannoo sanii guddatee gaafa ijoollee hin beennaa naannoon bosona saniidha akkam akka jiruu fi haala kamirra akka jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee umri kiyyaa xaayyeettiin guddadhee gara sanbattees gara battees gara kamis naannoo adda addaa nan deema. Yeroo sanatti wanni agarnu maali bosona sodaaf ittiin seenu jechuudha nama guddaa wajjin hotaane malee. Egaa wayyaaneen TPLF dhuftee biyya qabattee bosonni naannoo sanii baay'ee mancaa'ee baay'ee badaa jira jechuudha. Kun ammoo gara tokkoon saayinsii haa ta'u adda addaan jira oomishuu deemee uummatum naannoo sanii fi nuhillee miidhaa jechuudha. Maali egaa bosonni goorarraahi gaararraahi mancaasanii balleessanii roobni oggaa roobu roobni bakka sanii dhaabbatu jechuudha. Irraa gad dhiqa. Irraa gad oggaa dhiqe lafni sun lafee tahaa deema. Eenyu gorba tahaa deemaa jechuudha lafeen sun. Eenyu lafni sun. Akkasii maali achirraa gabyaa'eeti gandaa fi mandara gaddullee balleessaa deemaa jechuudha. Kun gara tokkoon kaanii fi kaan doon taane osoo dhaabbate wanni kun itti gammachuu qaban jechuudha. Waan akkana oomishuurraa waan akkana godhuurraa carraa biraa barbaaddachuu namni jiruu san bosona san mancaasuu dhiisee haala kamiin jiraachuu danda'a. In ulfaatanaaf galaa jiruun naannoo keenya baay'ee ulfaataadha. Hojii adda addaa uummachuun baay'ee ulfaataa ta'a. Osoo tahee jiruu bosona san mancaasuu irra dhaabbatee bareedanii fakkaata. Sanirra amma waan godhamuu qabu. An akka kiyya jechuudha. Bosona san mancaasu almost bosona naannoo sanidha mancaa'ee jira hin jiru jechuudha. Gaafa ijoollee fi wanni amma jiru wal qixaa miti. Goorri amma naan ture gaafa ijoollee nan yaadadha. Fakkeenyaaf goora gaangaa kan jedhamu akkaayyuu fi barbaan dhabu ganda keenya gara battee kanaas waan deemu. Nama guddaa wajjin hoo taate malee gara seenuu ulfaataadha. Amma ammoo amma 20 isaan keessatti wahuu hin jiru. Goorri gaafa hin jiru argee jira qullaa jira. Waan sanatti kan hojjetamuu qaba. Osoo mootummaa wajjin fakkeenyaaf waajjira qonnaa keessa immoo dalagan ekspertii adda addaa wajjin jechuudha. Amma isa mootummaan biqiltuu dhaabnaa maal kanaa miti. Sirriitti itti mari'atanii sirriitti waan san mari'atanii mootummaa eenyu
aanarraas jiru zoonirraas jiru keessahuu waajjira qonnaa kana jechuudha. Yeroo amma kun amma yeroo midhaan alaa galfatan namni humna argataa jechuudha. Yeroo san namni wal mari'ate bara tokkoffatti otoo hin tahin akkamitti waan san irratti hirkanii ijaaruu dandeenya. Gartee yeroo namni humna argatu yeroo midhaan alaa namni galfatu hojii sin qabaatu rakkina baay'ee sin qabaatu hirkanii san ijaarrachuu barbaachisaadha. Hirkaa sana eega ijaaran yeroo ganni dhufu ammoo biqiltuu dhaabbachuu. Wanni sun maaliif nu faayida? Lafni keenya akka duugamne hin dhumne lafni barachaggaa biyyoon irraa yaa'ee dhumu dhagaan achirra gandatti konkolaataa gandar konkolaataa balee godhaa baleen sun ammoo uummata miidhaa jechuudha. Saawwallee miidhaa uummatallee miidhaa namallee miidhaa jechuudha. Waan kana otoo irratti dalagamee bareedina fakkaata. Gara cilee dhufnu. Gara cilee godhuu kan odoo amma dura xiqqootu yaalee jira cileen godhuu dhaabbateen gammachuu irraa qaba jechuudha gara tokko. Maaliif ammoo cileessanii lafni baddaatiin bosonni deemaa jechuudha. Relatively waan san maal odoo godhamee wayya jedhee hawaasa irraa jechuudha. Naannoo keenyas gara gammoojjii kanas kan godhan jiranii almost inni olii kun amma lafni baddaa kun dhumee jira. Waan san odoo dhaabbatamee bareedaa natti fakkaata. Kan biraadha amma hawaasa waliin buusaa jiranii kan afaan Oromoo dubbatuuf kan afaan Amaaraa dubbatu. An akka kiyyaatti akka nama tokkotti amantii qaba jechuudha. Wayin amanumaanii lafa roobii sanirraa eegalee amma lafa daangaa Tigreedhaa afaan Oromoo dubbatu afaan Amaaraa dubbatu ummanni naannoo san jiru harka 90 oli harka 95 oli ummata Oromoo asli isaadha jechuudha. Kanaafuu isa afaan Oromoo dubbatu sanirraa kasalaan cilee san irraa guurratanii isa afaan Amaaraa dubbatu sanirraa cilee guurratu maaliif dhiisanii jechuu kana ummanni keenya keessa fageessee ilaaluu qaba jechuudha. Maali? Jarri kun obboleeyyan lamman. Mootummaan kun isa afaan Amaaraa kana dubbatu deeggaraatti waan akkas godhu jechuudha. Ummata lama waliin buusuuf. Ummanni asitti bakka of eeggachuu qaba. Maali? Abshaalummaan barbaachisaadha. Tokkoffaa yoo walitti bu'anii diinummaa walitti guddataa deemaa jechuudha. Lammaffaa ummanni kun afaan awwal laalu malee obboleeyyan waliiti, gosa waliiti, nama walitti dhiyaatu jechuudha. Waan kanarratti ummanni keenya dammaqee wal hubachiisee wal eeggachaa jiraachuu qaba. Mootummaa kana akkas oggaa isa afaan Amaaraa irraa dubbatu fuudhuu dhabee isa afaan Oromoo irraa dubbatu oggaa guurratu nama of eeggachuu qaba. Inni agartaa immoo biroo ammoo amma namni inni afaan Oromoo dubbatu oggaa caalaa callisee maal jedhee gara isaanii gooree isaan sirra guurrattee isaan kan dhiisuu qaba dhiisuu malee jechuudha. Inni afaan Amaaraa dubbatu illee of eeggachuu qaba. Maali? Tokkoffaa namni sun hundi Oromoodha. Wal fuudhee jira soddummaa qaba. Waan kana laallatee nama waliin jiraatu hoo taajaa qabaate taajaa waliin jiraata jiroo qabaate jiroo waliin jiraata waa baay'ee jira jechuudha. Kan biraa ammoo nageenyoo naannoo sanitti walitti bu'ee nageenyi dhabame agartee jiruun sin baddi. Walajjii qofa miti bara. Namni wal sodaataa, hin qotatu, hin aramatu waan kan irratti of eeggachuu qabaan jedhamsa asirra dabarsuu fedhaa jechuudha. Hayyee galatoomii gadi buutee sirriin nuuf siteeta ummanni keenya ummata isaan afaan wallaala sanitti garaa dhibbatanii akka waan isaaniif mirga gaarii kabajanii tokkotti ilaalanii isaan jibbuu hin qabanii. Egaa kun yaada gaariidhaa sirraa hubachuu baay'ee itti gammanna. Hidhaan yeroo ammaa kana immoo hidhaan bifa haaraan osoo jira guyyaa har'aa kana yoo ilaalte Farhaan Abbaa Milkii kan jedhamu kan dura aktivistii beekamaa fuul feesbuukii kanarraa uummata keenya uummatni kun miskiina dammaqina hin qabu uummata keenya miidhinaa jee waaqataa ture. Osoo biyya kanaa qabamee galeen fedhii isaatiin biyyatti gadi galee gana biyya namaa keessa hin jiraatu jee galee guyyaa har'aa kana osoo inni gabayyaatu taraara'ee keessaa qabanii hidhan. Osoo qabanii hidhanii tarii balleessuu danda'a qabanii osoo hidhanii uumaatu namni tarii numa hidhama balleessaas haa ta'u balleesse. Haa ta'u garuu wanti nama gubu irra caalaan hidhuu isaa saniin alatti dabballoonni fiiphiidhaa jala deemanii gocha arrabaa fokkataa hamilee nama cabsu arrabsuudha. Kun yoo maaliif barbaachise uummanni keenya hoo kanarratti dammaqinaan maal godhuu qaba jettee bulchitame. Jala waa hidharratti nama hubachuu qaba jechuudha. Hidharratti lafa walloo isaa qofaan kan hidhamaa jiru jechuudha. Almost nama afaan Oromoo dubbatuuf lafa Oromiyaa guutuutti mootummaan hidhaa jira. Namoonni lamaan kun yakka godhaniiti miti jechuudha. Tokkoffaa kaayyoomti isaanii maali Oromoo cabsuudha. Eenyu Muummichi ministeera waan kan irra deddeebi'ee dubbatee jira. Kaayyoon isaa Oromoo cabsuudha. Cabsaas jiraasi. Afaan baasees dubbataa jiraasi.
gocharra hubannaa jire irraa hubataa jirra. Waan kanaan akkanatti hubachuu qabaa jechuudha. Kaayyoon isaanii maali? Isaan maaliif deeman? Hawaasni keenya maal godhuu qaba? Beektaa asirratti waa tokko namni waan beekuu qabu jechuudha. Lologgaa bobbaatu bari figdee bara oggaa haalli tahuu dhabe. Fiddee jalaa ba'uun bar dhiirummaadha. Ajjeeftee biraa deemu qofaa miti bara. Yoo bakka hin taanetti nama lola sanii wal loltu hoo kan ta'u taate qawwee miti waan fedhellee hoo qabaatte akkaataa wanni sun namni hidhatti hoo kan biyattu taate lola san fiddee miilan jalaa bahuun bar gootummaa dabarsun. Uummanni keenya bakka kanatti hubachuu qabaa jechuudha. Waan hin taanetti mootummaan kun akka jirutti amma uummatarra bobbahaa jira. Nama hidhaa jira. Yoo bubbulleessu nama ajjeesuu malanii jechuudha. Waan kana uummanni maal godhuu qaba? Yeroon kun yeroo hin taane taate of eeggachuu qaba. Mala itti barbaachachuu qaba agartee. Abaluu akkanaa kan mootummaa keessi akka nu godhe akkanaa guddaa godhuu qabaan jee yaadaa jechuudha. Maali? Walumaa galatti kaaba Oromoo qofaa miti isa keenya walloo sanii miti lafa hundaa'u gaafa duraadhaa Gujii fi Wallaga irratti eegalanii amma Arsii bobbahanii Shawallee bobbahaa jiranii Harargellee amma Booranallee Ilullee Jimmallee lafni almost lafni hafa hin jiru jechuudha. Maal wanni kun abbaa hoja'anii eenyu hafaa hoja'anii maaliif uummanni kun dammaqaa akka durii uummata kana cabsuu fedhan. Uummanni maaliif mirga isaatti falmataa jira. Amma isa mirga falmataa fi booda yoo nurra dammaqee yoo nurratti humna godhate sodaa nutti fiduu danda'a. Jiru amma eegalle tana nu harkaa facaasuu danda'anii ta'eeti waan san dalaganii jechuudha. Waan kanaaf ammoo uummanni of eeggachuu qaba. Waan hundi abshaalummaa barbaachisaa, waan hundi of beekuu barbaachisaa, namni of gurgurfatee nama ijoollummaa qabuus nama mira keessa seenuus namoonni guddoodha. Namoonni haala beekan jechuun umurii wal caaluun beekumsaallee wal caalaa jechuudha. Waan kanarratti of gorfatanii riphanii haala saniin yeroo kan oduu darbe oggaa hamtuun dhufte hamtuun ofirraa lolu. Isaadhaaf kan amma ofirraa obsuu wanti kun barbaachisaa jechuun akkasitti yeroo tan namni odoo bira darbeen akkasitti gorsa kennaaf jechuudha. Hayyee galatoome ulfaaduu gaafii biraa ka xumuraa irratti dabarsa. Haala amma biyya keenya kana taasiteetuma uummanni keenya maal gochuu qabaa? Qabsoo jiddu galeessaa eeguuf odoo hin taane gola jiru keessaa akkamitti of qopheessuu qabaa ka jedhu irratti dabalee moo gaafiin biraa wanti dabalu qawweenoo meeshaa amma deemaa jiru kana uummanni keenya akkamitti jabeeffatuu qaba of hubannoodha. Meeshaan waraqaa qaba jedhanii akka fedhanitti qabatanii deeman kun egaa diinni itti hammaate akkam godhuu qabanii kana walirratti kadhumaa nuuf deebisi inshaallah. Okay, amma sanduru duratti waan tokkotti of duubaa deebi'u. Namni baay'een amma 2010 2011 amri ta'e mucaan suni namni baay'een hin beekne yaada Said Jaafar namni beeku hin jedhe yaada jechuudha. Gaafsaan biyyaan jira. Gaafa isaanii wajjin guutee aanarra taa'usan guddoo gammachuu irraan qabuun ture jechuudha. Laakiin waa baay'ee dalaga uummata naannoo saniitiif. Amma yaaddatanii gara Jillee fi gara Durguruu kanaan jechuun Affaarii lola baay'ee ture jechuudha. Egaa inni dubbii san araarsee gara sanirra gab jedheeti amma gara Waayyuu fi gara Garfaa darbee gara Dawweet nuti fanii jechuudha. Waan asirratti amma mucaan suni waan irraa gammade maali? Ummata amma taheeni balaa irraa qabuu danda'ee jira gartee. Namni tokko namni aangorra taa'ee hawaasa isaa bulchuu hawaasa isaa inni godhu yoo faayiduu dhabe balaa irraatisuu waan guddaadha gartee. Wanni akkanaa aggaa balaan dhufe odeeffannoo isaan bira gahaa mitiire balaa san suuta jedhanii haala isaan isin saaxilne haala gaarii taheen ummataan dabarsanii balaa san irraa eeguu qaban. Fakkeenya waa tokkoon simaa bakka kanatti gaafa dargii anjoolleedha. Haxaa itti guddadhe irra caala ijoollee mana barumsaa dhaqeetiin xiqqoo mana keenyarraa manni quraanaa tokko hin fagaata masjida achitti qaraa jechuudha. Ijoolleedha amma maqaa isaanii dha'uun barbaadu kun wanni tokko uffata bulee tokko uffatan jechuudha. Haala isa namni Oromoodhaan nama 4-5 beekamu. Oggaa isaan natti dhufanii sodaa guddina karaa biraan darbee deema.
Maaliif nama xiqqaa sanis nama guddaa hin sodaata jechuudha. Namoonni sun maal ta'an gaafa dargiin kufna yaadatta. Yolummallee qabaadhulee jechuudha. Jiruu keessaa ba'an agartee tokko hidhamee inuu gara biraa baqateeti sanbooda dhufee harka kenneeti sanbooda rifaatuu saniin amri tahee jechuudha gara rabbii isaa deeme. Kan biraa amma lubbuun hin jira. Nama baxxee waan ta'eef namni baxxeef namni jiilee naan sun hin beekne yaata jechuudha. Lubbuun hin jira rabbi umri isaa dheeressu. Waa yeroo san dalaganitti qaanfateeti jiruu hin qabu. Yoo taaziyaan uumamte taaziyaan namaan dhaqu. Yoo jaarsummaa jaarsummaa namaadhaan dhaqu. Jiruu akkanaa jiraata jechuudha. Ammaas ijoolleen aangoorra jiraatan aangoon kun hin dhufaa hin darba. Bor waan isaan qaanfachiisu. Waan hawaasa keessaa isaan baasu. Waan kanarraa of eeggatuu qaban. Yoo birallee yoo faayidallee uummata kanaaf buusuu dhabanii uummata keenya balarraa eeggatan. Gara qawween su dhufammoo beekamaadha naannoo sanitti qawween aadaadha. Ijoollummaarraa kaaseen beekaa takkaa uummanni keenya qawwee malee naannoo san jiraate hin beeku jechuudha. Okay. Namni qawwee qabaate amma qawwee san irraa eeguuf deeman akkam godhuu qaba? Ayyam itti qabaatus ayyam itti qabaannes qawwee san eeggachuu qaba. Akkamiin eeggataa mala dhahachuu qaba. Manaan kan yaadamoo bakka biraan kan yaadamoo akkamiin ofirra dabarsaa waan san godhuu qaba. Kan biraadhaa fakkeenyaaf yoo ati qawwee qabaatte ani yoon beeke waan san dabarsee mootummattiis nama birattiis ta'u qawwee san akka hiikkachuu godhuun narra hin jiru. Nama akkasidha yeroo duri amma gaafa ijoollee ta'anii okay namni badii waggaa dalage gosatti mataa jechuudha. Gosti sun gurbaa san gorfateeti ofirraa dhaaba. Amma aadaan sun guddoo baay'ee hin jirtu. Akkasiin ta'ee namni gosa hin dhagahu gara fedhe bobbahee gala. Kanaafuu hawaasni suni hin beeku malatti dhahachuu qaba suma mala beeka akkanaa hin jedhaman. Nama akkanaa baalagee isaan keessa deemuu walii gatu wanni godhu kana ofirraa qabuu qaba. Kan biraadhaa waan asirra dabalu maali? Amma waa tokko nan dhaga. Wal ajjeesanii akkan wal godhanii waan kan uummanni keenya walirraa dhaabuu qaba. Siif galee wal ajjeesuun gara rabbiitiinis gaarii miti. Gara hawaasummaatis jiraatuunis wal hin taasisu. Amma gaafa duraadhaa maal wanni bareeda naannoo keenyatti waggaan wal ajjeese malkaatoo maal bahaa mitiire aadaan sun amma hafee mitiire ragaan itti dhufu malee namni qabu hin jiru jechuudha. Dhokateefaa maal jaa boodammoo go'anni namni irratti dhagahe balaa walirra fida. Aadaan sunis hin jiru. Seerris hin jiru. Amma danda'e faayidaa wal ajjeesanii faayidaa qabu walidhaaniif hin jiru. Maaliif? Tokkoffaa gara rabbiitiin wal dhabaniif. Lammaffaa meeshaa kunoo abaabayyuun keenya akaakayyuun keenya amma mara sanumaan jira naannoo sanitti saniin of eegganna. Waan kana namni ofirraa eeguu qaba. Waan adda addaa ofitti solbuun qabu. Uummata Amaaraallee, uummata Affaarillee kan daangaa gara oliis gara gadiinis jiru yoo dhiibanii itti dhufan malee nagaha walii tahee manduggoo walii yaasee araaramee jiraachuu qaba. Waan kanarra kanaan dhaamsa dabarsuu fedhaa jechuudha. Hayyee galatoomii gaahii waan hedduu nuuf ibsitee jirtaa galata guddaa nu biraa qabda. Walumaa galatti uummanni keenya itti dabale ammallee dhaamsalleen warri biyya alaa jirus warri biyya keessa jirus akkamitti wal quba qabaachuu qabanii akkamitti wal hubannoo uumuu qabanii kanarratti ammallee carraa si haa kennu dhaamsa nuuf dabarsi gasiin goolabna. Egaa amma namni biyya alaa jiruu fi namni biyya jiru amma teknooloojiin alhamdulillah waa hundatti baay'atee jira waan amma qamisee tahee yeroo san wanni akkana jedhee nama biyya alaa jiruu fi dabarsuu hin danda'a jechuudha waan baxxees ta'e waan jillees ta'e waan baatees ta'e baadiyyaa isaan keessa ganaaf jechuudha waan gara daawwees ta'e namni wal quba qabaachuu qaba jechuudha namni isaa gu'aa miidhame nama isaa bira san dhaabbachuu maallaqaanis ta'u gorsaanis waan adda addaan jechuudha maali yoo lafni sun nu achirratti uumamni keenya lafti akaakayyuun keenya abaabayyuun keenya abbootiin keenya nutti dabarsaniiti bara waan san waggaa wal quba tokko isaadhaa gu'aa miidhame nama miidhame san bira dhaabbachuu qabna. Maaliif tokko isaa gu'aa nu biraa miidhame hoo san bira dhaabbanne inni birallee abdiin kutatu agartee
abdii waan hin kutanneefi yoo waa tahelle firaan qaba nabayyoon qaba gosaan qaba jedheeti irratti ricaa jechuudha. Kanaaf waan kana namni nama rakkate obira dhaabbachuu qaba. Fakkeenya bara dheengaddaa lola Amaaraa saniin nama 36 namni du'e 18 16 natti fakkaate kan madaa'e 18 san keessaa namni madaa hamoo qabu nama 2 jira. Gara dawwee saniis akkasuma gara baatee warra waayyuu sanii na baay'ee namni du'e gara 50 oliin taadistiin qabu amma inni jedhu malee kan du'e gara 80 oliin gara warra baaboo saniis gara ejjuu saniis akkana jechuudha. Ummata kana gartee oggaa waa miidhame oggaa bira dhaabbanne kan birallee hamilee argata lafa kiyyaa lafa abbaa kiyyaati ijoollee xiyyaaf dhiisee deem'eeti irratti ricee irraa ofirraa lolaa jechuudha. Yoo sen hin taane hoo tokko oggaa miidhame yoo odoo waan nama san hin gargaariin duddatti galne borullee namni lubbuu gartee ka'ee biraa yaa'a jechuudha. Biraa yaa'uun hin taatiire barqaanyi dhaaba. Waan kana namni wal quba qabaatee informationii wal daddabarsee nama badii qabus gorfatee haala saniin lafa isaa eeggatee akka jiraatu dhaamsa dhaamaa jechuudha. Hayyee ulfaaduu galatoomii baay'ee umrii dheeradhu. Egaa guyyaa biraatis kan dhufnetti ziyaaruu taashaalaa waa'ee biyya keenyaa kanas gadi buutee waan isaa hordoftaa inshaallah. Kanaafuu waan yeroo kennu kan itti agaamaan waliin turteef ulfaaduu rabbiin umrii si adeeru hin jenna inshaallah. Galatooma silleen carraa kanaa fi nuti baay'ee galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa qophii keenya guyyaa har'aa kanarra waa hedduu hubattan jennee abdii qabna inshaallah. Egaa kan si waliin ture nama callaa gama ogeessa kaameraatiin Ibrahim Aliyyi. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa kanarra waa hedduu akka hubattan abdii isinirraa qabna inshaallah. Isinilleen itti fayyadamaa isin jenna jecha hayyuu keenya kana. Kanaafuu hanga guyyaa biraatiin illee walitti deebinu nagaa hanjiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.